Odeeffannoon sharafa karaa baankiitiin haa ta'u karaa bilaa markeetiitiin maal fakkaata maallaqa akkamitti gara biyya ergachuu dandeenya nama namatti maaf garaagarummaa qabaata eenyu irraa iyyuu ergannu kan immoo karaa kamiyyuu erganne maallaqa olaanaadhaan sharafanne gara biyya ergachuu dandeenya maallaqa wanni gara biyya yoo dhufne eessatti erganne karaa bilaa markeetiitiin sharafachuu dandeenya kan jedhu odeeffannoo kana kan fakkaata waa'ee sharafaatiin wal qabatan karaa baankiitiin haa ta'u karaa bilaa markeetiitiin odeeffannoo barbaachisaa odeeffannoo si fayyadu isin qabadhee dhufee jira. Ibrahim jedhama uruun yeroo jalqabatee garuu chaanee kanatti subscribe gochuudha ammatti kenna dama maatii kenna kataatan ammoo viidiyoo kana like godhaatii nafaan bu'aasin jechuu barbaada odeeffannoon kun beekuuf dhagoo namoonni qaban jettanii yaaddani share godhaa biraan gaasin jechuu barbaada. Egaa kun jalqabatanii kaase odeeffannoon sharafaa kan yeroo ammaa karaa baankiitii fi karaa bilaa markeetiitiin maal fakkaata kan jiru maallaqa biyyoota hamma 13 ta'an qabadhee isinii dhufee jira karaa baankiitii fi karaa bilaa markeetiitiin haa ta'u immoo isa dura of eeggannoo akkamii gochuu qabna yeroo kanatti nama garaagaraa irraa dhagahaa jira namoonni keessanis uffannetti maa jiran maallaqa ergachuudhaaf qarshii akkasii nyaatamee maallaqa gatii gadi bu'aadhaan sharafadhee maal kan jedhan baay'ee isaa dhagahaa gatii atiimtee gadiin sharafadhee kan jedhu dhagahaa. Kanaaf kun sababa maaliitiif ta'a yookaan immoo eenyu irraa argachuu qabdanii nama isin ergamoo eessa argachuu qabdan namni haaraa ta'a keessattuu ijoollee haaraa biyya keessaa gara biyya alaa deemtanii nama karaa bilaa markeetiin sharafu eessa argachuu dandeettanii kan jedhudha jechaadha. Kanaaf jalqabarratti ijoollee haaraa gara biyya biraa deemtan akkuma argitan maallaqa keessan nama argatanitti kenninaati hamma nama amansiisa yookaan nama amanamaa argatanitti maallaqa keessan karaa baankiitiin argachuu isin wayya garaagarummaa guddaa hin qabu keessattuu ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan naannoo qarshii 10 waan akkasii kan caala garaagarummaa inni qabu jechaadha karaa baankiitii fi karaa bilaa markeetiitiin haa ta'u immoo maallaqa guddaa irratti garaagarummaa baay'eedha kan inni dhufu hamma nama amanamaa nama amansiisaa argatanitti utuu karaa baankiitiin argattan yookaan immoo utuu namoota keessan yookaan immoo firoota keessan haa ta'u hiriyoota keessan haa ta'u nama namarraanii nama amansiisaa nama amanamaa hamma argatanitti maallaqa keessan kennuu qabdan maaliif namni tokko dura maallaqa jalqaba maallaqa keessan isinirraa fuudhee maallaqa bakka isin jirtan dhufee isinirraa fuudhee achi booda gara biyyaa isinii erga waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen baay'ee yookaan namoota baay'ee biratti kan baratamaa ta'e jalqaba maallaqa biyya ergee fi maallaqa ofii isaa gara biyyaa ergee maatii biraan erga gahee booda dhaqee irraa fudhatanii akkasumas baay'ee tokko bareeda waan nama shakkisiisu hin qabu. Irra caalaatti nama jalaa batu yookaan nama fudhatee nama jalaa batu ammoo nama sharafatu sana otoo hin taane nama sharafu sanidha waan ta'eef jechuudha. Namoonni tajaajila akkasiin argatan namoota akkasii yoo argatan namoota akkasii irraan ergadhaatiin jalqaba maallaqa ofii isinii maatii keessan biraan erga gahee booda dhufee kan isirraa fudhatu yoo ta'e baay'ee bareeda. Sanatti ammoo jalqaba maallaqa keessan kennitanii ergasii immoo gara biyyaa na yoo jettan baay'ee shakkis keessattuu iyyuu maallaqa gurguddaa mindaa ji'a 3 4 5 ji'a amma waggaa tokkoffaa kan ergantu jira waan ta'eef hamma maallaqa keessa inni biyya ergee maatii keessan yookaan ammoo fira keessan haa ta'u nama itti erguu barbaadan bira isin gahutti isin ammoo keessanii baaftanii hin kennan isin jechuu barbaada kuni ijoollee jalqaba yookaan kan dura ergatanii hin beekne namoonni kuwwan ji'a baay'ee achi keessa turtan waggaa baay'ee achi keessa turtan ammoo maamila qabdanii nama irraan qaree ergattan qabdan waan ta'eef isin ammoo rakkoon qabu haa ta'u ammoo namni baay'een kan kaasu fakkeenyaaf riyaal Suudi Arabiyaa tokko an qarshii 52 kenna yeroo ammaa kan jiru qarshii 52 jira jedhanii asirraa ibsee 50 fa sharafattan kun ammoo waan rakkoo qabu miti hojii dhaabbii hin qabne yookaan ammoo mootummaan kan labsame miti kan nama dhuunfaati ifin baankiin garaagarummaa qaba fakkeenyaaf baankiin tokko qarshii 40 kan sharafaa jirutu jira qarshii 41 kan sharafu jira qarshii 42 kan sharafu jira riyaal Suudi Arabiyaa. Baankii tuyyuu garaagarummaa qarshii 2 3 4 kan qabutu jira waan ta'eef nama dhuunfaarratti immoo garaagarummaa sanii olii qabaachuu danda'a. Waan ta'eef namni tokko maamila baay'ee qabaatee qarshii 5 yoo irraa argate yookaan immoo qarshii 2 yoo irraa argate bu'aa baay'ee argachuu danda'a kan maamila baay'ee hin qabne immoo nama muraasa argatu irraa qarshii olaanaa argachuu fedha waan ta'eef walumaa galatti murteessan dhaabbii kan hin qabne haa ta'u immoo baay'ee olii dhiyeenya kan qabudha. Namoota dhuunfaarra karaa bilaa markeetii namoonni sharafattan garaagarummaa qarshii 2 3 kan hin qabne achi ol taataanaan hin sharafatanaati namoota biraa hordofaa isinii jechuu barbaada haa ta'u immoo garaagarummaa qabaachuu danda'a qarshii 2 3 4 waan akkasii qabaachuu danda'a. Lamaffaa ammoo gara biyya yoo dhuftan qabatanii dhufuu ni dandeetta waan rakkoo qabu miti ifin kan durayyuu qabatanii dhufanii amma mootuyyuu baankiin biyyaalessaas akka viidiyoo darbara isinii kaase sirota baay'ee isaa jijjiiree jira waan ta'eef qabatanii gara biyyaa dhuftanii sharafachuu ni dandeettan inni waan rakkoo qabu miti jechaadha odeeffannoo biraayyuu barbaadan keessaan na dubbiftanii waliin haasa'uu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti nama akkasiirra jedhee ofii waan isin ibsuun qabu gatii inni ittiin jiru onlaayinii weebsaayitii jira bilaak markeet kan ittiin sharafamu.
baankiidhaan kan sharafamu immoo baankiin guyyaa guyyaatti ni baasa waan ta'eef odeeffannoo isaa bakka inni funaanee kan isin bira gahu jechuudha. Baay'inaan jala bu'ee of eeggannoon hordofee kan isin biraan ga'uta waan ta'eef isin jechuudha. Haa ta'u immoo karaa black marketiin namoonni baay'een nama sharafu naa kenni nama akkasii naa kenni jettan waan gaafataniif dhuunfaa kiyyatti namni hin beeku hin jiru waan ta'eef namni jirus namni itti gaafatamu yookaan immoo amantummaan hin jiru waan ta'eef ufumaa achi barbaada isin jechuu barbaada. Inti isin dha'a immoo ijoolleen jalqaba gara biyya biraa deemtanii nama argitanitti mallaqa keessan kennan isin jechuu barbaada. Sanaanis immoo namoonni baay'een biyya keessa gara biyya deemuu barbaadanii maallaqa eessa arganna kan jedhu baankii biyyaalessaa argachuu ni dandeettani. Isarraa kanaaf immoo dhaabbileewwan faayinaansii garaagaraa jiranii kan sharafa maallaqaa hojjetanii mootummaadhaan heeyyama kan qaban jechaan hamma baankiin ittiin sharafa irra qarshii muraasa dabalatanii kan sharafan jiran waan ta'eef isaan irraa fudhachuu dandeettani. Haa ta'u immoo isarraa kaafee nama dhuunfaarraa raasarraa hin fudhatina maaliif maallaqa ol kaasanii gurguru maallaqa ol kaasan isin gurguran san caalaa mootuyyuu maallaqa foorjiitii isin kennu waan ta'eef keessattuu yeroo kana ijoolleen hojiidhaaf gara biyya alaa deemtan keessattuu ijoolleen dhiiraa biyya Dubaayii deemtanii maallaqa battanii isin deemtantu jira waan ta'eef of eeggannoo gurguddaa gochuu qabdanii maallaqa raasarraa fudhatina baankiirraa fudhaa baankiirraa kaafee immoo namoonni odeeffannoo akkasii barbaadan keessaa na dubbisa lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kana nu dubbiftanii biiroo isin himuu danda'a bakka isin dhattanii maallaqa fudhattan jechaadha. Haa ta'u immoo gatii baankiitii olii gatii black market irraa gurguramu gadi amansiisaa fi amanamaadha jechuudha. Kanaaf karaa isaanii argachuu dandeettanii raasarraa hin fudhatan isin jechuu barbaada maallaqa foorjiitiidhaan isin galaafatanii. Egaa of eeggannoo isin gochuu qabdan kanaaf akkana fakkaatan baay'eedha. Ittaan suudhaanii sharafni yeroo kana maal fakkaata karaa baankiitiif karaa black marketiitiin akkuma jalqaba isin kaase maallaqa biyyoota 13 qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Jalqaba irratti doolaara Awustiraaliyaati. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko karaa baankiitiin qarshii 111 fi santii 17 jira. Karaa black marketiitiin qarshii 136 fi santii 3 jira. Kanaan jiraachuu isaa beektan ijoolleen maallaqa kanaan isin kaffala biyya jirtan keessatti kanaan jiraachuu beektanii karaa baankiitiif karaa black marketiin kanaan jiraachuu beektanii akka itti fayyadamu isin jechuu barbaada. Lama farata immoo doolaara Kanaadaati. Doolaarri Kanaadaa tokko karaa baankiitiin qarshii 414 fi santiiba 79 yoo ta'u karaa black marketiitiin yookaan immoo karaa gabaa gurraachaatiin 140 fi santiiba 79 jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamu jechuu barbaada. Ittaan suudhaanii doolaara Ameerikaati. Doolaarri Ameerikaa tokko karaa baankiitiin qarshii 114 fi qarshii 155 fi santiiba 2 karaa baankiitiin jechuudha. Karaa black marketiitiin qarshii 191 jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamu jechuu barbaada. Doolaara Ameerikaati. Ittaan suudhaan yuuroodha. Yuuroon tokko birrii biyya keenyaatti karaa baankiitiin qarshii 185 sharafamaa jira. Sa'aatii amma viidiyoon isin biraan gahu kanatti jechuudha. Karaa black market yookaan immoo karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 226 fi santiiba 95 jira jechuudha. Sharafarratti paawundiidha. Paawundiin tokko karaa baankiitiin qarshii 212 jira. Karaa black marketiin qarshii 260 fi santiiba 70 tokkoon jira jechuudha. Egaa akkuma jalqaba isin kaase tarii garaagarummaan qarshii 2-3 kan namni isin kaase kanaan arguu dandeettanii namoonni karaa black marketiin sharafatan jechuudha. Karaa baankiitiin immoo dhaabbataadha. Ittaan suudhaanii dinaara Kuweetiiti. Dinaarri Kuweetii tokko karaa baankiitiin qarshii 507 karaa black marketiin qarshii 622 fi santiiba 79 jira jechuudha. Ittaan suudhaanii diraama Dubaayiiti. Diraamni Dubaayii tokko karaa baankiitiin qarshii 42 fi santiiba 4 jira. Karaa baankiitiin qarshii 42 fi santiiba 4 jira. Karaa black marketiitiin qarshii 52 jira jechuudha. Garaagarummaa qarshii 10 kan inni qabu. Ittaan suudhaanii riyaala Suudi Arabiyaati. Riyaala Suudi Arabiyaa tokko karaa baankiitiin qarshii 41 santiiba 5 jira. Karaa black marketiitiin qarshii 50 fi santiiba 93 jiraachuu isaa beektanii already qarshii 51 jechuudha. Karaa black marketiitiin karaa baankiitiin qarshii 41 fi santiiba 5 jira. Inni kunis kanaan jiraachuu isaa beektanii ijoolleen biyya kana keessatti argamtanii baankiin barbaadan qarshii 51 jiraachuu karaa baankiitiin qarshii 41 jiraachuu karaa black marketiitiin qarshii 51 jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isin jechuu barbaada. Ittaan suudhaanii riyaala Qaatariiti. Riyaalli Qaatarii tokko karaa baankiitiin qarshii 42 santiiba 70 jira. Karaa black marketiitiin qarshii 52 santiiba 40 jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isin jechuu barbaada. Ittaan suudhaanii haala Omaaniiti. Riyaalli Omaanii tokko karaa baankiitiin qarshii 405 fi karaa black marketiitiin qarshii 496 jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan jechuu barbaada. Inni itti aanu dinaara Joordaanii. Dinaarri Joordaanii tokko qarshii 219 santiiba 64 jira karaa baankiitiin. Karaa black marketiitiin qarshii 269 fi santiiba 37 jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan jechuu barbaada. Ijoolleen biyya kana keessa jirtanii fi maallaqa kanaan isin kaffalamu karaa baankiitiin 219 karaa black marketiitiin 269 jiraachuu isaa beektanii
akka kan isin jechuu barbaada. Dhumarratti kan isin biraan gahu dinaara baay'eeniti. Dinaarri baay'een tokko karaa baankiitiin qarshii 413 fi karaa bilaak maarkeetiitiin qarshii 506 jiraachuu isaa beektanii jechuu barbaada. Egaa yoo isin jalaa jarjero kan immoo isin jalaa darbe irra deddeebitanii viidiyoo kana walakkaa gadi akka dhageeffattan achi boodamuu waan gaaffii isin ta'e. Kun ammoo maallaqa biyyoota amma ammaatti isin kaase kana keessa kan hin jirre kan beekuu barbaadan karaa keessatti na dubbisuu dandeettanii viidiyoo aanurattis qabadhee kan isin dhufu taasisan jechuu barbaada. Irra deebuun namni YouTube channel kana subscribe godhan ammas irra deebuudhaan subscribe godhan jechuu barbaada. Bye.